Hello, Bobalcha. Roba, maal kana mai chale udah? Masih gagal. Oh, garatum buddha. Ayo badane. Roba, Rata. Gatai. Ani malah kasih gambar badan. Nanti terhajar gambar kuliah. Jangan dulu. Ini itu. Anjir, amma indemna bakka sanitti wanta sinjalisan mo'achuu qabda. Dirqama nimma. Sana booddee siif oolan eenyuti? Dandeeti. Hordoftoota sagantaa keenya yookiin hirmaattota sagantaa kanaa guyyaan kun guyyaa addaati. Guyyaan kun akkuma beekamu egaa hundeessitoonnis akkasumas miseensonni as keessatti argamu guyyaa Gaadaa'ooti. Egaa Gaadaa'oo maal hojjeta kan jedhuu fi gahee isaa maalinni uummata maal fayyada kan jedhu egaa namoonni adda addaa ogummaa kanaan yookiin immoo as keessatti hirmaatanii hubannoo gaarii qaban jiru waan ta'eef isaanis waan hun jedhu isin immoo hunda dursitanii sagantaa kanarratti akkaataa kanaan babbareedanii argamuu keessaniif galata guddaa qabdu. Tole Gaadaa'oon maal hojjeta kan jedhu ibsi dabalataa akkuma itti kennamutti ta'e eenyummaan keenya, aadaan keenya, seenaan keenya, afaan keenya ofii keenyaaf egaa akka jibbinu nu taasisuudhaan aadaa isaanii eenyummaa isaanii nutti fe'uudhaan egaa sirnoonni garaagaraa yookiin gareen garaagaraa waa hedduun irratti raawwachaa turaniiru. Waan kaleessa nu jalaa hatame seenaa nu jalaa bade san bakkeetti deebisuudhaaf akkaataa kanaan hundeessuun gumii akkanaa kana daddabalanii hundeessuun miseensa baay'ee horachuun illee barbaachisaadha waan ta'eef namoonni immoo kanarratti hubannoo qaban namoonni ciccimootu nu gidduu argamu. Kanaaf isaan tartiibanan isin affeera. Jalqaba irratti rooban dhufeetti egaa waa'ee Gaadaa'oo maal hojjeta kan jedhuu fi akkasumas gaafiif deebii muraasa isaa waliin taasisna. Kanaafuu rooba hamileen gararratti naasimadha. Hamileen haa kennaafi. Tole rooban akka nuti odeeffannoo qabnutti hojii kana keessattis hundeessurraa eegalee gahee guddaa akka qabuu fi hubannoo gaarii akka qabuu fi beekumsa hedduu kuufamaa akka qabudha. Kanaafuu rooban baga nagaan dhufte sin jenna. Tole egaa guyyaa har'aa kana akkaataa kanaan sagantaa kanarratti argamtaniirtu. Keessummoota keenya asitti argaman kanaaf immoo yaada keessan akka nuurtaniif garanatti naffeerre jalqaba irratti Gaadaa'oo jechuun maal jechuudha mee? Ayyee carraa kana argadhee as fuuldura dhaabbadhootanii carraa kana argachuuf guddaa galatooma isiniin jedha. Waa'ee Gaadaa'oo yookiin immoo Gadaa kan jedhuuf warra jirtu kun hundumtu beektu. Beektanii hundumtu beekaa akkuma inni jedhe waan inni jedhe sun sirriidha jechuudha. Gaafin itti aanu immoo wantoota kalaqa Oromoo ta'anii Oromoo immoo nu jalaa fudhatee akka addunyaatti itti fayyadamaa jiru keessaa wanta Oromoon dhabee ittiin cabe mee maali? Egaa akkuma beekamu aartiin
Aartiin namni kamiyyuu aartii keessa jira, namni kamiyyuu aartiin hojjeta. Aartii jechuun immoo kolfuu, hubachiisuu, shubbisuu, utaaluu fi weellisuu jechuudha. Kanaafuu inni keessa beekama waan ta'eef kanarraa kan kamiyyuu ani amana waan ta'eef inni duuba jiru yookiin kiyyaan hiikee bakka bu'uuf wanta hunda ishii keessatti ba'a waan ta'eef kiyyaa gara waltajjiitti yeroo fudhatanii amina yaadanii kiyyaa gara waltajjiitti. Kiyyaa hamileetti tanqataa hamilee kennaafi garnatti simadha. Tole kiyyaa baga nagaan dhufte. Baga nagaan nu eeddanii. Egaa wantoota kalaqa Oromoo ta'anii yeroo ammaa kana addunyaan itti fayyadamaa jiru maal fa'amee akkamitti bakkeetti deebi'uu qabanoo yaadatti nu kenname. Wantoonni Oromoo addunyaadhaaf kennan sirba Wallaggaa, sirba Arsii, Afrikaa daansii, Ingiliffa. Afaan Ingiliffaa addunyaadhaaf kennan. Tole yaa ta'u mee aartiin maalii barbaachisa? Itti yaadaa jiru fakkaata. Aartiin maalii barbaachisaa kan jedhu aartii waan biraati miti ana caalaa kan beeku eenyuma ol beekumsa guddaa kan qabu rooba sirriitti beera kanatti aansuudhaan rooban waan hundumaa sitti meedha garuu isarraa kan hafe aartiin maalii kan jedhu sanirraa sirbuudha utaaluudha. Nyaannis keessa jira akkuma kana fakkaata sana irra boqotu. Nyaannis keessa jira. Dhugiitinis jira. Dhugiitinis keessa jira. Yaa ta'u gara waltajjiitti nuti gaggeessa. Kanatti aansuudhaan keessummaan keenya yaada hirmaattota keenyaa nuuf qoodan obsaan garratti argamu obsaa gara waltajjiitti naasimadha hamileedhaan gara waltajjiitti naa gaggeessa. Tole obsaan egaa keessattuu gumii kana hundeessuu keessatti miseensota akka horatan akka jabaatu taasisuu keessatti nama ga'ee guddaa qabanidha. Guyyaa har'aa kanas immoo asitti argamuudhaan yaada nuu qooduudhaa fi obsaa baga nagaan nu dhufte. Baga nagaan nu eegdanis. Tole egaa kanaan dura rooba fi kiyyaan gaafii gaafatame irratti waan ta'e kaasuu qaban kaasaniiru. Gaafuma sanirra deebinaa mee gaadaa'uun maaliif barbaachisa? Tole hunda dura carraa kana imaanaa kana baannee maqaa guddaa kana baannee sitti argamuu keenya akka kootti gammachuutu natti argama. Isinis imaanaa kana baattanii gochaa guddaa kana baattanii sitti argamuu keessaniin baga nagaa dhuftan baga gammadan jechuun barbaada. Egaa gaadaawwan wanta nuti hundeessine otoo hin taane dhaabbata abbootonni keenya baroota hedduun dura hundeessanidha. Ispeeshaalii yeroo sirna gadaa yoo fudhanne kanaatiif gadaa jechuun gumii yookaan guddina dagaagina aadaa fi afaan Oromoo jechuudha. Aadaa fi afaan Oromoo maal keessatti qaba? Nuti immoo akka gumii kanatti maal hojjechuu qabna maaltu nurraa eegama waan jennu ilaaluun barbaachisaa ta'a jechuudha. Kanaatiif guddina aadaa fi afaanii keenya keessatti baroota hedduudhaaf afaan keenya kallattii garaagaraatiin cabaa ture. Haa ta'uuti malee aadaan duudhaan yeroo sana ture afaan Oromoo yeroo sana ture aarsaa baay'eedhaa fi dadhabbii baay'ee keessa darbee as gaheera. Har'a garuu dhaloonni amma akkamiin aadaa kana dabarsaa jirra akkamiin duudhaa kana galmaan gahaa jirra jedha jecha. Kanaatiif imaanaa baannee jiru kana abbootonni fidanii nu biraan gahan kana yoo nuti ittiin hojjenne yoo nuti ittiin hin qabsoofne yoo nuti ittiin waan dalagne afaan keenya fuulduratti ba'eetti mul'achuun hin danda'u waan ta'eef aadaa keenya kan Oromoo caalchisuu dhiisne kan keenya caalchisne afaan keenya kan Oromoo fayyadamuu dhiisne kan keenya fayyadamne waliin teenya akka abbootota keenya yoo mari'an waliin teenya rakkoo gidduu keenya keessa yoo furre
waliin teenyee wantoota nu hundi wal dhabdee jiru yoo furre aadaa keenyas gumii keenyas dagaaguu dandeenya jedha jecha. Tole naa galateeffadha. Gaafii keenyatti funaa yaada baay'ee bareedaa. Mee ittaansuudhaan kalaqoota Oromoo hedduutu kan keenya otoo nutti fakkaatin nu jala hatamee addunyaatti fayyadamaa jiru. Ayyee kalaqa Oromoo taanii addunyaadhaaf gumaachine Oromoon maqaa isaanii itti yaamamne baay'eedha. Fakkeenyaaf calqabarra yoo furanne wal gargaarsi eessaa dhufe yoo jenne Oromoo biraa dhufe jechaadha. Inni lammaffaan addunyaadhaaf waan Oromoon laate keessaa sirna. Sirna keessaa Oromoo sirna gadaa qaba. Addunyaan immoo har'a maal qaba? Sirna dimokiraasii qaba jechaadha. Oromoon abbaa madda dimokiraasii ammayyaati. Oromootu dimokiraasii kalaqe jechuun dagatamee raawwatetu dimokiraasii kan kalaqe biyya biraa ta'e jechaadha. Inni gara biraa Oromoon addunyaadhaaf kan laate keessaa sirni guddifachaa isa hangafaa jechaadha. Oromoon sirna guddifachaatiin addunyaa barsiise. Isa dhala qabneef dhala akka wal gargaaru kenneef. Ofii garuu sirni guddifachaan Oromoo keessa dhufe kan jedhu aadaa seenaa isaa ol qabe, aadaa sirna isaa ol qabe, aadaa duudhaa isaa mataa isaa ol qabe ni dhabe jechuudha. Baay'ee yaada jabaadhaa, ergaa guddaa qabaa. Egaa sinis hubachaa jirtu, hundi keenya irraa hubachaa jirra. Mee kana taansuun aartiin maali? Faayidaan immoo maali? Gaafii baay'ee barbaachisaa ta'e na gaafatte. Egaa aartiin meeshaadha. Meeshaa kamiiti? Meeshaa ittiin aadaa yookaan duudhaa hawaasaa ittiin qo'annudha jechaadha. Kanaatiif aadaa hawaasa tokkoo, duudhaa hawaasa tokkoo, sirna hawaasa tokkoo baasnee addunyaa biraan gahuudhaaf aartiin barbaachisaadha jechaadha. Aartiin mallattoodha. Aadaa yookaan duudhaa saba tokkoo ittiin ibsina. Kanaatiif aartii yoo dagaagsine afaan keenya eenyummaa ol lafa kamii ol butaatii ittiin deemuu dandeenya jechuudha. Aartiidhaan xiqqaati taanaan kallattiin ittiin duudhaa keenya ibsinu, kallattiin ittiin aadaa keenya ibsinu, kallattiin ittiin eenyummaan keenya ibsinu immoo xiqqaadha waan ta'eef hunda dura eenyummaa keenya, afaan keenya, duudhaa keenya, sirna keenya bal'inaan addunyaadhaaf ibsuudhaaf fakkeenya gaarii fudhachuudhaaf aartiin isa hangafa. Kanaaf aartii Oromummaa ibsu, aartii saba kanaa ibsu, aartii duudhaa kaleessa abbootii irraa dhaalessan kan ibsu yoo ibsine afaan keenyaaf guddummaa isaa akkasumas milkaa'insa isaan galma gahuun ni dandeenya jecha. Tole, hamileen akkannaafi. Tole, yaada dabalataa kan qabattu yoo ta'een ala egaa gara waltajjiitti gaggeessina galatoom isin jenna. Baay'ee gaariidha. Akkuma akka kana wantoota baay'ee waliin teenyee wal faana mari'annu kana lafa jirrutti otoo kutaadhaan gosaan waliin qoodiin tokko lama otoo hin jedhin wal faana mari'annee aadaa abboototaa sana dhaallee sirna gadaa jabeessine garaagarummaa nu gidduu jiru laafisne imaanaa artistoonni qaaliin gootonni qaalii kaleessatti wareegaman sana gama aartiitiin gama eenyummaatiin isa akka galmaan geejjuun affeerra keeyyi ta'a jabaadhaa horaa bulaa. Tole, hamileen gaggeessaa. Tole, egaa waa baay'ee hubanneerraa, waa baay'ee irraa dhageenyerraa keessattuu waan Oromoo hojjechuudhaaf akka Oromootti jiraachuu naamusa keenyarraa waa hunda keenyarraa akka Oromootti jiraanneeti malee akka Ormaatti jiraanneeti miti jechuudha. Kanaaf gumiin kunillee egaa kana akka hojjetu obsaan yaada kana nu kaasaniiru. Isinis asitti argamtaniirtu korri keenya yookiin walga'iin keenya jalqabaa har'aa kanasitti xumuramu ta'a. Kanaafuu galatooma isin jedhaa kutaa biraatiin walitti deebiin. Waan tara kana amma maaluma hin godhine Waa'ee siifu dhaga biraa maqan waa'ee siifuun dhimma ishiiti maatte gootu. dhimma ishee tettaan keessa koo akkan ishee jala dheedu dhufaan kiroo kuroo dhufaan. Anan jedhu Akkamitti akkana ta'a? maaf akka nan goone Akkam kootu goona. Maal goona seete? Siifuudhaa fi obsaa maal? nama walitti naquuf mari'attanii Anan jedhu badhaane deemitoonni maatti galu
biddeen sana akka malee deemiti nu eegi miti nu eega akkuma ta'e godhu deemiti nu eegi deddeebi deemi raangu qura maal akkasii amma dhagge barsiisanii masa anaaf waa baay'ee taatemi maaf akkana goone akkam goone maa sii fudhaa fi obsa addaan hin baas akkam godhee toyi ingedda gaasoftu yeroo san biiroo keenya hojjechaa turte miti yeroo san immoo obsa akka waan jaalatu natti maa turte akkanaa goonu ka akkam goone akka carraa yommuu ishee maal akkamitti gorsatee ta'e yeroo san dhiirri tuttuqaa jaalataa harkaan tuqu jedhiin gaafa isheen harkaan deemtee tuquu barbaadde gaafa isheen tuquu barbaadde maal jettaani footoo kaasta footoo san deemtee raawwattee siifan wajju sanadee siifan agarsiistaa adda baanii waddaan baan sirrii yaada sirrii naan jette kanaafiyyuu waan bareeda sitti himee deemnee gallee uffata keessa jijjiirrannee yaa dhugu bareedne mana dhugaatii deemnee adeemu goon mana gaarii naa marti kana Wala kung ako magyate na isa lugar. Yan lugar bisa. Dari dalam sini lebih. Aku tinggal ngomong sesuai sih rasa foto akan. Aku Amma sira deebiin na guddaa. Ani mana sih kuba? Gawa. Garu hai sa ugari adu. Bayi sa bayi tidak. Bayi. Mana? Yoo dachee kanarra jiraate malee jiraate. Yoo dachee kanarra jiraate waa'ee isaa kaasa. Ande ganda baay'ee bakan. Aibus. Maal qabu? Haru ugari. Wai. Wannan ficuri kana si tsari. Maal? Wannan abin wasa da masa ugari. Ati si har ko qabla tu duri. Uga mai. Kasi affair sana wannan abin. Nagajin ne ulang ke sunu naga. Nagajin ne. Exactly. Ya. Macam wah berarti ni kamera berbalik. Kamera ketukung berbalik. Abjur. Ya rumah ni. Wih. Lagi dia. Ni rumah ni bagus kan? Nakam sih. Abdul aja tak. Kursi kau sama orang tu orang kau sah. Kursi kau sama. Ani kira itu pinjat. Wakar di kira itu. Serum bisa pakai makanan. Akmal bayar lah besar. Lagi sah. Kira ada jenis ti beretumo. Akawan pun dah beretumo. Hah? Kisah ini. Ukuran tu orang aku tidak sama aku ni. Apa kesini? Akam Why sana? Rumah kau kawai di mos. Why di rumah kalau sudah sudah ni. Jangan. mana macam tu ada banyak orang tu. Nampak kamu. Boleh sesuatu. Hai. Pasti orang tu. Ada bukan dia. Ada berdarah. Hah? Siapa kaya dah? Ada bukan dah. Pasti orang tu. Ada bukan dah. Sekian senjata saja. Siapa yang boleh dah beda. Iba masih berpakat, tapi tidak. Tapi akhir itu nama kare kotosan ini. Kotosan ini. Ozo si hujat tu sampai. Tidak. Why is it so cold? Hah? Ani ya jadi cara jadi. Wajibnya anda mendengar itu mana? Kau sama. Akhir itu memanggil ini masa. Mana? Dia mana? Mana? Bermain. Sesuatu lupa. Zaman. Lagi. Zaman. Nampak.
Biyyitin dulloomtee maaloo jiraanna? Maaltu na dhibee? Haaromtoota dhuftee jaalalaa si'oonna? Yoo isaan jibbaneetoo jibba biqilchite har'allee dhiigumaa barullee dhiigumaa haala kanaan deemnan murtii wal diigumaa waliigaltee maroon waliigallaan waliigaltee mallaan mareen waliigallaan hundinii goota isin eega jirraa tokkummaan nuuf kottaa madaa keenya qoorsaa gammachuun nu boonsaa. Irasa. Okay. Akka hojii irratti qaba. Maal jedhee kun immoo asirra naqamne eegan. Akkaatu hojjechu. Kana ammoo yoo jedhee ta'ee yeroo sammaanyi. Yoo baay'ee kan jiraatu artiistii hojjetti taatan. Maal fuudhee innoo? Inni fa'a. Inni fa'a. Maal kifatare maa kuna makabii yoo seeni maa inni yeroo dhabu. Rooba yeroo hundaa faallaa saasu. Maal si godhe garuu? Si ati immoo yeroo hunda waama safaar sawaasoftu. Hin jaalattaa garuu. Rooba obsaan baay'ee nama gaariidha. Siif nama gaariidha dhugaa. Hin jaalatta natti fakkaata bal'aadha. Sunaa keenya. Si anillee odoo isin wal jaalattanii natti tola bara. Odoo nama akkasaa beekan malee koo keessa gala. Soora binnaa godhe. Hin jaalatta. Garuu haa ta'u osoo wal jaalattanii alas natti tolaa. Bareeda miti garuu. Garuu akka ittiin jaalattu tooftaan dhiirri hoggaa nama jaalatu jechuudha. Callifteetu osoo hin taane yeroo inni dhufee taa'e kaatee dhaabbattee eddaa gizee bira geessu immoo gaazee waatti laattu callifteetuma akkasitti itti qabee hin taane. Yeroo diree akka mataa fa'aa tuttuqu yeroo sana illee si jaalata. Waa gaariidha. Anaafillee guyyaan kun. Labbesaa akkuma seenutti. Anaafillee guyyaan kun guyyaa gammachiitu odoo si wal jaalattanii na agarsiise waaqayyo. Kanan jedhu yeroo sana. Amma baay'ee
nagammachiisu jalqabeera. Dhugaa lamni baay'ee nagammachisa yaa haala ittiin qabadhu naan jedhu baay'ee nagaa jirtu. Sirraa kunoo hojiiwwan baay'ate malee hin baay'ate. Erguma kana waa falmaan hojjechaa ture. Ani tira la kan kamu. Memang wanani yaudah bertinggal sendiri tadi. Yaudah tu cara awasan ini maksudnya awas berapa bulan aku. Cuma kalau di penuan tu kan ada banyak kan. Ada rasa tua jalan tu murah dulu. Ada basi. Karena si waktu muru kalau karena sudah satu murid. Ini budasa ada kawas. Mana dari sekarang itu kawas begitu kan. Kami baru dandainya masyarakat daukan dan daukan di sana. Apa di mana bare kami sudah dalam istirahat. Apa ni mah ada bersama kawasan kanan ini. Warasta kanan ini. Mungkin warasta juga di mana sani bani sekarang ini. Apa ni mah sani. Apa di mana sani bani itu kanan muda satu zontan. Mah tu suri ini kan jadi kanan. Dua dia bini aci. Gapa cuma cikora cuma belajar aja. Karena semua ujian dan daun. Produk dari hati mereka, indah hati kopi dan daun istirahat. Karena berarti ya dan daun istirahat. Yerowaye, kontennya ada kenyang awasan yang saya curang. Apa di mana hari ya, apa di mana mau cuma siswa, apa di mana sabar ada sudah berjumpa. Musa kabar di mana ofta lawan jadi. Sana kisah banyak. Madara karena kami mau sabar sudah dennya. Ini macam defino kita sojana kita. Jadi untuk mereka produk. itu. Kenapa sih harus harus nih? Wah, kamu racu kalau enggak tuh, bayi karena produksi yang salah, dirota, kalau dia nanti bawang jadi seringan ini, apa, berubah, dengan apa harga mereka masih ada, Betul. Ani kan sini injur. Akka asutti si mette itu mana lalta kan sini fakate. Dire lejit. Yeroo nasi garagare achi gahe achi immoo achas garagare yeroo nufu. Leenjisaan naa ajaa'ibsifatee siin jedhe ati ana'ee garagartee ugaa dhuftu. Sana qaba seete nama yoo na ragad akka bofaan itti marama ati. Afaan. Awwaama kee addaan banii afaan kana walitti dhufuun fayyadu. Sodaa teelan ammayyuu akka bofaan itti mammaramee jechuudha. Ispoortiidhaan haraaf hin bocuudha. Keessa darbee siinii keessa naannaa laal maramee. Ati siinii keessa naannofta. Maaloo oomo buufuma kana hodhiiste maalta maa buufta maa soofta sotu siinii keessa naannaa reeffoo reeffa siruma fayyuman qabdu akka laal. Ishuroo nyaachuu seetii sirratti halluu isaan jiran. Waan hundaaf Firas nyaata soofeetanii uleedhaan nama tumee maari'ee ittisa sitti fakkaate. kiyyallee ragaan qabatamaan abjuudhaan miti. As baala mana mataa deemu. Badane. Wayo.
Maal ta'e? Sifa waan ta'e mucaa ittiin dhawu ooltu. Mucaa ittiin ta'e. Maal godhu? Mee ol godhu? Maal jedhu? Maal taate? Maal taate? Hirrafte. Isin rafte. Isin rafte. Badaani maal godhu? Anaa nyaatu haadha. Maal kan qabdu? Mana yaala si geessina. Maal kan qabu? Homaan qabu. Galee haaraaf uqa. Galee haaraaf. Galee haaraaf. Maal kan qabu? Maal godhu? Maal kan qabu? Galee haaraaf. Koi. Waayu. Ani. Micoona gaasii akkasitti dhufte akkasitti gasseentu. Jennaa. Ati moo? Ana mucaa geessina dha. Deemsatti bakka fuudhee. Rooba. Amma dhuftaati immoo. Manara ta'uudha kan achiibsi. Kan sitti nama waa sirbaduu qabu. Amin jiru. Mucumti kun garuu fayyuma qaba. Fayyaa moo qabaatee kufaaf? Ani immoo gaafina bitaa. Galgalan dubbisaa. Ganaman dubbisaa. Innumti baay'ee ta'uu noolu godhe. Gaggabbii qabaatee. Gaggabbii qabaatee. Isa dhiyeessite. Ani immoo mucoo sun kaattee dhufne abjuu keenan argee jalqaba. Ingedda namti otoo gaashiin kaattee dhuftee bishaan hedduu xixiqqee banaa qabdan natti mara. Waayyoo. Dheeraa taree. Lakki naa jaabdee sifuun. Ani mucaytti badhaadhaan riyaa keenya ishitti muun dadhabnee bara garuu safuudha. Aadaa keenya keessatti dubartoonni rukutamtu malee irra naannaa. Sanallee kan ispoortii baratee ana. Ispoortiin baratee ana shiroo galchuuti bara. Maa wal qorraa? Maa wal qorra galak. Irra naaseen gaadhi. Waan biraa dhiisiti. Lakk waan biraa dhiisiti. Anis kee maa wal qorra waa baratti. Akkam? Haa ta'u waan hundaafuu kan amma deemee cireenyaan biyyaaf keetti deemu. Eessa gaan? Maallaqa hundaan hin butan. Gaafa tuma affeertu afur gaafa nan si affeeru tokko. Wayyaa. Innaan na irfa immoo guyyaa. Maal sun qabtan deemnaan cireenyaan. Eessa kana? Nasi kira arfu wajib. Wayyaa. Nyaannaa rakkina qabu homaa yaaddeen dhibbi lama jira bara. Mana kaitii kana barsiista. Amma soodee lakkoomsa wallaaltee maallaqallee barbaade naa kenna turte. Sanallee anaa miti ananii osoon baratiin dhiisee ta'uu qabu. Akkamitti barbaade? Obsaa yoo baratu baachiree wayyatu jiree. Inni soo barachuu baate wayyaa. Jirtu. Maal goota? Maal goota? Eessaan? Udah nunggu nih, waan berani di bawah. Kan. Asmanya ternyata kita kira-kira dulu. Nyata ada kalau.
no? Kophaanya na sete. Dangaraa sirka. Eenyu Nyaata afur qofa waa hundaaf. darba nyaata. Herreega kennii bilbilna. Herreega kenniifi. Maakkan taata. Kan nyaate eenyudha? Maakkan taata rooba. Ittiin mee Hoggaanani si gorsa namaa dhagee. Ittiin see hara biraa nyaachuudhaaf kanaan faffadhu. Harma sitti. afaafaluwa. Herreega gisee biraa nyaachuudhaaf herreega kaffalitoonii koottu. Ati moo akkas. Ati sin gaffilana. Kuusi malee maal qabna? Maal qabna si malee? Hoo nyaanne maal rakkoo qabu? Maal qabna? Maal aadaa? Woggaa si yaadu maal akka yaadadhu beektaa? Waan hundaafiyyuu alii biraa dhabne malee gitaara isaallee qabnaa iyyuu. Naaf hin galu. Si dhaallattoonni gitaara akka alii biraa taateen beeksisa kan waan biraati miti barra. Osoon akkasii godhe ekkoonni gitaara iccetta garuu akka isaatti jabaata miti ati. Keessa kiraa manaan kaffaltu. Bishaan hin kaffaltu. Hin nyaattan dhugaa qabda. Natu si wallaanee bara. Nasi si wallaanee. Roobaa situ kiraa manaa kaffalee ammoo nyaadde sooree nyaadhaan. Jechuun naa oli nyaachuu isuu danda'a. Soba jechuufi. Hin kaffaltaa gara. Maal akka yaadadu beektaa? Haalumti itti barumsa keetuun akkuma akka itti barattellee barsiisan akkamitti akkasumas gaafeef taa'an. Si wajjin haasa'u yeroo hin qabu. You are coming BRO Kimar. Waayyoy. Ingiliffaan arraba muuna tuquufi. You coming so coming laakoo. Sima jaarui. Hakaba. Yang kawan marah apa? Agak nama kita ni. Aku mal kau cuma kata fikir dulu ya. Ada apa dia rabu? Kami kan iya harus semua itu. Awan ke. Asitti afaan isaa banee Amma ni gitaare way baannan ta'a. hojii kee argatti. Ilma kee hundaa nyaatu.
Dirgoo kan dirgoo nurree dhugaa akkamitti dadhabbii keenya kana gartanii gufuu amma na dheessu kophee kiyya kana naan bitu nama. Dhugaa obsa. Guyyaa kudhaniitti gadi immoo hin ta'u. Dadhabbii keenya kana. Garuu guyyaa meeqa dhumnes? Guyyaa meeqa dhumnes? Sana maal altaa obsa. Amma guyyaa sana dhufne sanaa miti. Waan leense waan yeroo san jette immoo waan dhugaa waan sirrii. Kanarratti olii galle maal ta'a? Hawaasa tajaajila hojii dabalataa fudhachuun yeroo kan nurraa hin jiraanne beektan. Keessayyuu kun immoo dirqama hunda keenyatti waan ta'eef. Kanaaf dirqama keenya boo nurra jiraata malee dirgoo dhaboo jiraata. Maalumaaf rakkoon qabu mari'anna waajjirratti deebi'u. Ayyee waan sanatu irra gaarii ta'a. Tole isin bira dhufne iyyuu nuti waajjira irraa dhufne deddeebi'aa akkuma dura qomaanoo qoma qabdan isaan immoo barattoota yuunivarsiitii ijoollee isaanuma Oromiyaa keessaa bahanidha. Kanaaf aadaadhuma tokko tokko wantoota seenaadhaan wal qabatu waan akkasii kana kaasuuf yookaan immoo isin gaafachuu barbaadaniiti. Kanaaf wantuma naannoo kana waanuma ibsuu danda'u kennu kana yookaan immoo wantuma naannoo kana jiru hawaasa keessa duuta hawaasa keessa jiru kana waan tokko tokko akka nuti hin jenneetuma isin gaafachuu dhufne. Kanaaf wantootuma isaan kaasan irraa tokkoon tokko isaaniitiin kan ittiin deemnu ta'a. Gaaffiiwwan isaanii itti fufamee. Galatooma jecha Oromoon yeroo waaqa kadhatuuf maaf odaa filata yookaan odaa jala maaf taa'ee waaqa isaa kadhata. Wanti Oromoon odaa jala taa'ee waaqa kadhatu maal ta'e sitti fakkaate uumama isatu uume. Fakkeenya fasiin jedha amma kun dhakaa dhoosee bahee siin jenneerra. Dhakaa dhoosee kan akka dhakaa dhoosee bahu taasise eenyu Waaqayyoodha. Kanaafuyyuu waaqa odaa kana uumte gurraacha garaa garbaa tokkicha maqaa torbaa utubaa malee dhaabatta risaa malee diriirta gooftaa kiyya nuyi odaatitiin uumte kana jala teessee teenye si kadhanne ati immoo nuu dhaga'i jenneetti kanaan kadhannoo keenya. Tole bareeda. Gaaffii cina ta'e qabte. Tole. Oromoon yeroo hunda maaliif lafa taa'ee jaarsummaa laallatu? Oromoon wanni lafa taa'itu laallatuufi amma eenyutu uume akkuma nama siin jedhe dhakaa eenyutu uume Waaqayyoodhami. Dhakaarra taa'itu namni hoo nama araarsuudhaa taa'e hamma dhakaa san jabaataa jedha. Hamma dhakaa san jabaataa jedha. Lafarra immoo hoo taa'e lafa kun amma dacheen kun maal laachaa jira midhaan gaarii bishaan gaarii nuu burqisiisee odaa kana nuu baateet akkasitti nuu jiraachisami. Sila kanaatifu lafa jiidharra teenyee akkuma inni nuu uume sanitti akkuma inni nu jiraachisu akkuma lubbuu keenya lubbuu biqiltoota kanaatti jiraachisu kanatti sila kanaatifuyyuu lafa kanarra hoo teenye Waaqayyoon keenya lafa diriirse kana isarra teenye kadhachuun dirqama keenya ta'a. Jiidha kanarra jiidha lafa odoo kan ijaarsa taa'e san akka garaasaa ta'ee jaluma sanuu qarsaan jiraachuu dhabaate. Argitanii kabanaaf gaan inni kadhachuu barbaade. Lafa jiidharra taa'u yookiin lafa biyyeerra taa'u barbaade. Malee qarsaarra taa'ee nama araarsu hamma dhakaa san jabaata. Oromoon lafarra kanarra taa'eetu lafa jiidharra taa'eetu nama araarsu dhugaa waaqaaf lafaan jettaadhaan malee dhugaa qarsaa kanaan jettaan jiru. Kanaaf ilmaan Oromoo lafa jiidhaa barbaada lafa jiidharra badhaatu nama araarsaa hin jiru. Maanguddoon kanaaf lallaba isaatti illee garanatti dabarsee jechuudha. Maanguddoon akaakilee namaaf illee. Kanaaf ilmi jaarsaa ilmi Oromoo bakka lafa jiidhaa taa'eetu nama araarsa. Egaa isin amma aadaa duudhaa kana baay'ee isaa abbootota durirra dhaaltanii asiin geessanii waanota tokko malee barreeffamuu dadhabee osoo hin taane karaa baay'ee deemee as gahe har'a geessanii jecha. Kanaaf dhaloonni ammaa immoo aadaa isin ammaa geessan kana laafisaatii jirra galmaan gahaa hin jiruutti fayyadamaa hin jirru ergaa kamiyyuu kan dhaamsa kamiyyuu dabarsamee dhaloota ammaati.
Hidduudhaan kan laafe sababa warri duudhaalee keenya yookiin dhugaa Oromoodhaa awwaalaa tureen caccabeetoo gara mana murtii deemaa turree jenneerra. Har'a immoo isin immoo oggaa fiddaniitoo duudhaalee caccabe san har'a kaasuudhaaf fiigaa jirtan baay'isee humnaa oli nutti dhagaamaa jira. Nutis immoo wanni nuyi jennu duudhaalee isin kaastan kana daa'ima keenyaan baay'isee akkanumatti daa'ima keenyaan jabaadha duudhaalee ka'e kana gadiin cabsinaa ammas lammaffaa deebitanii gadiin cabsinaa jennee raawwannee jajjabeessine bira darbuudhaaf fedhii guddaa qabu. Nus ani isaan irraa argan isaan akkamitti haa kaasnu akkamitti immoo xiqqaa keenyaa dabarsu nan jennu yaada hin qabnu jechuudha. Okay, bees egaa nutis warri sarkaa dhuftanis warri seekiraa dhuftanis kun gahee keenya wantoota baay'ee isaanii nu kaasanii jiranii aadaa kan akkaataa isaan dadhabsanii achiin gahan hubachuu dandeessu. Isis irra caala isinummaa fi kanaaf sifinnee dhufne jechaadha. Kanaaf eenyummaa keenya ni jalqaba inni guddaan teessoo achitti namni bakka bu'e sanarra taa'aa jira otoo hin taane teessoo harka namaatiif suphame irra jira otoo hin taane lafa dachee diriiraa waaqayyoofame kanarra jira dhugaan haqni Oromoo jechaadha. Kanaaf dhugaaf haqa Oromoo dachee diriirarra jiru kan lafa magariisarra jiru kan akkuma isaan nu kaasan dhugaa waaqaaf lafaa jedhaa jedhe Oromoo. Dhaala waaqa jechuun dachee diriira kana kan uume jechaadha. Namuyyuu itti dabaluu irraa dhisuu kan hin dandeenye isa samii kana diriirse jedhe isa manata. Kanaatiif dhugaa dachee waan uume kanarra jiru Oromoota bira jiru kana barbaaduu danda'u nuti jiraataa jechuudha dhaloonni. Yoos sirna gadaatti jabaanna yoos immoo walwalis taanee kabajas arganna waan ta'eef isiniin guddaa isin galateeffanna waan isin hafee jiraas. Gambar di sini mak. Ayo mana ni? Jarti aja di sini kita. Jepero ba. Welcome to the David. Dia sih kan kan awal alte badia kan akan diberi ak ajaiba. Bahaya nama tu lah. Osoo nyaati siquuf sabar. Jireenyi baadiyyaa ta'e bas. Kanaaf gaafa wal jira baadiyyaa deemaa taame kuma sammuu kee boqotu agarte. Si gammachiisna. Dhabee ganamu. Beekamsin waan isa ceesani ta'u madda ragaa qabatamaa argattanii. Baay'ee namni hin jedhamu arganna. Bareedaadha. Baay'ee isaa galateeffamatti hin jiru. Ayyee waan baay'ee isaa bareedaadha. Kanaatiif madda qabatamaa kan jennu abbaan sirna gadaa abbaan haqaa Oromoodha abbaan duudhaaf safuu kana saba kana hawaasa baadiyyaa jiru jennee waan dubbannu waa malee miti waan ta'eef yeroo kamittuyyuu haala kamittuyyuu Oromoon waan qabatamaa san kaaffide as lafa magariisa iddoo bareeda kan taa'etti waan ta'eef waan dhugaaf seenaa saba kana ibsu gaafa barbaannu immoo bakkee barbaanna otoo hin taane as baadiyyaa as hawaasa kana keessa barbaaduu danda'u nuti jiraatu. Kanaaf nuti caalamoo isinis qorannoo gochaa keessan gara qabatamaatti akka jijjiirtan waan saba kana ibsu akka hojjettan asii qabna. Kanaaf guddaa isaa jajjabeessa. Kan amma kaanitti adeemnu nutis deemnu. Dirgoo sanoo obsa odumannu faaya dirgoo sana hin raafatin. Ammoo mallee asii waa dirgoo asoftaati. Maarra salmanu jiran namni. Nama fardaan barbaadan lafa argataa jira Oromoon. Siyaadaan tun siin bilbilee animaa siin bilbila jedhee atuyyoo akka tasaa lafti dhufte. Rakkoo jira moo? Rakkoo jira atillee dha. Obsaa jechaati waan asii jedhe sana ga'u deebite. Isa dhisi waan obsaa baabura. Waa jettani maa siifanani ani siifani malee anaaf miti bar. Siifanan. Waan ta'e amma naan ta'e. Dhageeffadhu maa lukkubaa miti. Ambalaas. Maal?
Maali dhalli? Laal kinoo. Maal? Kun obsaadha moo? Lakki ana. Obsaa? Kana kinoo obsaa koo jettee tolee teenyattu. Inni kan wajjin jiru. Kan inni wajjin jiru laal. Kan inni wajjin jiru laal. Obsaan godhan si jaalachuu malee maaliin si baddeessa? Obsaan hin godhan yookiin obsaan maal godhaka? Obsaan maal godhaka? Maaliif waan baay'ee maranna malee otuma barachuu yoo baanne asuma laallee hin quufna. Ani namatti hin tolu garuu. Anan jiru garuu isa waa'ee ilma baadiyyaa sanii miti. Amma gaafa manaa baatee dhuftu eenyutti obsaa deemnee dhiifama gaafa naan jechaa turte miti. Eeyyee. Maaluma godhaa baadiyyaadha. Yeroo kanatti hangaafni ta'u gisee hundumaayyuu ciccinni galee achitti dubbate sanii yaadatta. Eeyyee. Baadummayyaa fide malee eessa fide bakki baadiyyaa argate malee waan biraatti miti. Jecha akkasiise. Dhugaadha. Maddi guddaan as jira waan ta'eef inni yeroo baay'ee yeroo isaa gara magaalaa keessatti hin gubu. Gara baadiyyaa kanatti ba'ee waan baay'ee ilaala. Waan baay'ees baratee achitti fidee namoota baay'ee barsiisuuf yaala. Anaaduun na gubeera garuu ani gaaffii tokkocha isa qofa qabadda dafnee deebina amma. Achi na fiddee oftee deebinee isa bira deemnee deebina. Ani maalan jedhaa seete. Ani nu gaa dubbatu san. Nan barreeffadhe tanan roobaa na bira jira roobaa isa dhiise. Garuu waan hundaafiyyuu akkas jedhu akkas gadoo moo gadaa ani isa gaafadhu laata deemee tooni. Een gaafadhu waan siin galle hunda gaafadde akka irraa barattu abdiin qabu. Deemiin gaafadha. Waan hundaafiyyuu deemaa gaafadhu. Amma fagaataa bakkeen jiru. Hin fagaatu ammaa geenya. Daddabikaa geenya jedhanii erga duraan. Akkam. Nagaa kibdu. Nagaa. Maal taatee mucaa? Obsa akkam. Nagaa. Nagaadha. Akkam. Maa? Jirta akkam. Maal taate? Lukkuma? Magaalaadhaan maasi. Karaatti nuun kufee ture. Ahaa deemuu dadhabdee kuftee? Si barbaacha magaalaadhaan maasii dhufne. Hin kufteeree deemuu dadhabdee? Xiqqoo takka baay'eellee miti. Kinoo kanuma. Baate. Hin kufte nu jedhaa. Yoo manyatu. Akkam. Akkam sun. Nagaadha. Nagaa. Maaliif beektan akkana jiru? Silaa yeroo hedduu isin magaalatti hin argamtu waan ta'eef asitti argamtan jennee uma dhufne. Anillee jecha isaa dhagayeeti miti roobatu. Inni yeroo baay'ee yaada bakkee hojii oola malee baadiyyaa jiraataa baadiyyaadha iddoo qabaa. Jechoota dubbatu san eessa fidee dubbataa baadiyyaa dheedeetuma oggumaa soo dhagayeetanan. Lammata immoo jecha achitti dubbata sun gaafina ta'ee jecha hin dhageen beekne waan ta'eef isaan maradheetuma jechumata si gaafachuu dhufe dhimma biraatiif miti. Bareedaadha. Roobaadhaan walitti dhuftanii hiriyaadha. Roobaan hiriyaa kiyya anan jiru. Kun hundumtuu kan keetan akka makeedha. Kan kiyya qofa miti. Kan keetis, kan isaatis, kan walii keenyatis. Dhuggaa laallamtu. Maallaqa baay'ee waan hin qabne fakkaata garuu roobaan gaafa natti haasa'u keetisaa maallaqa sammuu isaa kee adda wanta achitti bulchitullee adda akka jechaa ture. Isa dhiisitee nama gaaffiidhaaf hannuuf. Gaaficha isin gaafadhaa yoo isheen daabinatti himtaa na gaggeessita. Tole. Yaaddin. Gaafa dubbatte san keessa mucaan as bani maal dhibee miti afaan keessatti rakkoon qabanaa bira jira waan ta'eef.
Maaliif gadaa gadoo maalumanni? Anaaf gaafate. Gadaa gadoo. Haa ta'u. Fakkeenyaaf amma lafa kana deemuu dadhabdees as geessi. Mitire as geessi. Garuu abbootonni keenya kaakilee fi abaabileen kee kana caalu keessa darbanitti iddoo kana gahan. Ati deemsa kana qabate. Isaan immoo deemsa kana ati dadhabde dadhabbii kana ol seenaa guddaa siin gahan. Kanaatiif gadaa jechuun gumii dagaagina aadaa afaan Oromoo jechuudha. Akkamiin aadaa kee afaan kee ittiin dagaagsuu dandeessa jechuudha. Fakkeenyaaf ati afaan Oromoo dubbattaami? Mucaa Oromootimi? Afaan Oromoo gaafa dubbattu afaan kee kana guyyaa meeqa ittiin dubbatta magaalatti gaafa nyaata ajajattu, gaafa konkolaataadhaan deemtu, gaafa ri'aa keetti wal quunnamtu, gaafa gochoota addaa fudhamtu afaan kee kana dhiistee afaan gara biraa dubbatta. Kanaaf afaan kee kana yoo dubbatte afaan kee kana ittiin yoo namaa galte afaan kee kana nama hin beeknetti nama bittu yoo dubbatte namni biraa sun sirraa ilaaluudhaaf waa bara. Afaan kee maal akkasiin godhin jecha ati kana keessa lama qofa fudhadhee waan hundaaf iyyuu ishee amma gadaa jechuun dagaagina guddina aadaa Oromooti. Afaanii fi aadaa Oromooti. Dagaagina guddina afaanii fi aadaa Oromoo. Dagaagina guddina afaanii fi aadaa Oromoo. Dagaagina guddina aadaa fi afaan Oromoo. Naagalee ifa biraa immoo maallaqaan hundumtuu haala jireenya kunnaa ta'uu didee rooba maallaqa kinu akkasumatti balleessaa jira. Isi biraa bahee adda jiraachuu hin danda'a. Akkamiin maallaqa argadha? Akkamiin isa kana qofaan ittiin waan biraa miti. Maallaqa akkamiin argadhami? Maallaqa barbaadda. Akkatti argatte. Yoo qabatte immoo naalaachuu dandeenya. Rakkoon qaba. Itti deebiin. Itti gaaffii biraa qabda. Gaaffii qaba. Gaaffiin kiyya. Garaagarummaan dhaloota duraaniif dhaloota ammaa gidduu jiru akka sirna gadaatti maalidha inni? Jira garaagarummaan. Dhaloonni duraanii anaka keetti gowwaa kana. Dhaloonni ammaa anaka keenya kana. Du'a. Hin beektu kana gaafatta. Gaaffii cimaa gaafadhu. Obsimu. Gaaffii cimaa kan gaafateessa. Sirriitti. Gaaffii cimaa. Dhaloonni duraanii abbootonni keenya aadaa isaanii, safuu isaanii, duudhaa isaanii beekan. Nuti dhaloonni ammaa immoo aadaa keenya, duudhaa keenya, eenyummaa keenya hin beeknu, ofiin hin boonnu. Afaanii waan baay'ee isaa haasofnu. Fakkeenyaaf anaaf si gidduu garaagarummaan jira. Jira. Ani garuu hin jiru jedhee sana. Jira. Ati beekumsa qabdaa, maallaqa qabdaa, lafa kan hunda qabdaa. Agartee lafti kun hundi isaa kan kootoo hin taane kan Oromiyaati. Atis lafa barbaade deemtee Oromiyaa keessa kana deemtee bakka barbaadde otoo deemte kaanuma keedha. Siifis sii laatu. Koottus hin jedhu mana sii kennu. Keessas wanna barbaadde barachuu dandeessa. Garaagarummaan jiru. Oromiyaa hundi deemee lafa na fudhadhaa. Ormafuun kennu siifii miti. Kanaatiif garaagarummaan anaaf isaan gidduu jiru immoo akka sanaa jechaadha. Waliigallee. Kanaatiif as cufuu keessuma osoo hin taane ana barbaacha osoo hin taane anaan osoo hin taane abbootota seenaa hawaasa irraa qoradha. Maqaa isaanii fi maallaqa sanaa dhufa nuu kennu. Inni qaba maallaqa baanaaf laadhu. Maallaqa barbaadde. Amma qarshii guddaa siin kennu. Qarshii 100 kana sii kennu moo akkaataa ittiin qarshii 100 kana argattu sii kennu. Maal gaafii akkamiin na gaafatta? Naan galleena maal jechaa jirta? Dura maal naan jette maallaqa sii laatte? Qarshii 100 maal jettee? Agartee? Qarshii 100 kana siif hin kennu osoo hin taane akka ittiin qarshii 100 kana argachuu dandeessistanii. Si qarshii 100 kun maal akka taate baruuf qabsistanii. Qarshii 100 tana dura jirtu. Mallattoon ishee ofirraa maal qabdi? Maal qabdi? Maayikirooskooppii qabdi. Gundoo qabdi. Gundoo qabu kudhanii. Gundoo qabu kudhanii. Maayikirooskooppii qabdi. Mitire qarshii 100 isheen ammaan tuni fuula dura isheetiin asirraan leenca asirraan Aksum qabdi. Asirraan waan qabdusti mul'ata mitire. Duuba isaa immoo siif hin ibsu. Warqiidha kun. Duuba isaa immoo siif hin ibsu. Qarshii 100 kanatti aanee dhufu ofirraa maal qabaata jettee dhis. Har'a koo qabaree kun immoo ani du'an darbe Aksuumoo qabaatee an darbe isa Lallibalaas qabna fakkaatee anumti fumoo Taaddasaa Birruu kana gadiitu qabata har'a koo qaba. Taaddasaa Birruu waaqa guutuudha. Akkasitti ilmaa hin dandeenya waan salphaadha. Yeroo siif haadhistu. Kana immoo yeroo si haadheessu. Dhimma yeroo kee garuu guddaa isaa galatumaan hundaaf iyyuu. Amma akkamiin deemna daandii kana hunda? Makiina eessan arganna? Waan hundumaaf baay'ee sitti boona.
Birii dhibba manarraa fuute. Laal isiri deebisi. Birii dhibba sana. An kanatti aantee dhuftu maal haa qabaattu jette. Taaddasaa Birruu maal jedhe? Taaddasaa Birruu jedhe. Jedheemi. Kanatti aantee dhuftu Taaddasaa Birruu haa qabaattu garuu ana geessa. Atis innis gahee qabdu. Yeroof sinii fannise. Amma gara magaalaa deebitu? Magaalaa deebina. Adeemnu gara magaalaa deebitu. Asitti hin arganne waan baay'ee sinirraa bara. Duraan deebitu. Injiriina gaafa yachitti jaarsonni kan dhufee ijaarame fakkaata. Kan agartee kan hoggaa qabne isaan jedhe sana akka Walqichi as gubbaa jira. Yaada isaa si galee mana kana maallaqa jira jechaa jiru. Inoo maal jedhu gas fayyaan qabdu jechuudha. Wanta kana agartee mana kana maallaqa jira. Hunda dura baga nagaan dhuftan akkam jirtu? Egaa akkuma akkas aadaa keessan eenyummaa keessan eegdanii jajjabaatanii iddoo kanatti argamaa jirtan akkaataa tokkummaan keenyas eenyummaan keenyas itti cimee wal wajjiniin tokko taanee gara fuulduraatti ittiin deemuu dandeenyus Oromoota biraatiifis duudhaawwan darbaniifis walwaloon akka cimaniif wal gargaaruun tokkummaan keenya akka cimuuf gahee keessan akka baatan immoo asumaan dhaamsanii dabarsaa jecha. Okay. Nama harka baasuun argaa gaaffii jira. Garaan akkoottame. Gaaffii qabdanii maalin? Tole gaaffileen qabnu dhiifama isin gaafannaa fufne. Dhiifama guddaa isin gaafannaa jalqaba irratti waan biraati miti. Dhiifama maaliif waan balleessitantu jira moo nama wal dhabdee qabdantu jira moo maalin? Obsaa jalqaba irratti dhiifama guddaa si gaafannaa ittaan suraan immoo siifan dhiifama siin jenna. Maal seeta waan biraatiin waan ta'eef iyyuu isaan sin lamaa yedduu seenii toonii kan walitti sin buuse nuyi. Mee waan taatan waan balleessitan ifa godhaatuma dubbadha maalin? Bakka nutu balleessu waan biraati miti maallaqa akkasitti jennee raawwannee footoo kaasii itti agarsiisii itti mul'isii ishii kan kee gochuu qabdaa ishiin kanuma keetii akkas jennee kan walitti sin buusne footoo sunis footoo sobaati wanni isin beekuu qabdan manni uffataa sunillee uffata sobaati numatu waan hin taane yaada sunii walitti sin buuse dhiifama guddaa sin gaafanna waan biraa waan kanuma hayyee xumurtanii ameelee kennaaf himee. Egaa dhiifamni aadaa Oromummaati. Oromummaa keessa immoo waan baay'ee jira. Oromummaa otoo lakkoofnu warreen Oromummaa keessa ta'anii aadaa keenya safuu keenya cabsanii wanta baay'ee raawwatan waan hedduu jira waan ta'eef sanneen sana eessatti maddee rakkinni maaltu dhufe dur
abbootonni keenya gaafa waliin ta'an gaafa tokkummaan cimu waliin hiikaniit rakkina waliif furan har'a sun hundi isaayyuu laafa tureet hundiyyuu faallaa ta'ati dhufe maaltu ta'eeti maaltu rakkina ta'ee waan jedhu kana hunda isaa gadi teenyee ilaaluu danda'uun nutti jiraata jechaadha. Oromummaa waliin qabna. Oromummaan kan keenya. Garaagarummaan keenya immoo miidhagina keenya. Baay'inni keenya immoo bareedinuma keenya. Kanaaf garaagarummaa baay'ina keenya qabannee Oromummaa keenya immoo cimsa aadaa baddeemmoo deebisaa tarkaanfachuu qabna. Egaa sagantaa keenya har'aa irratti barnoota gahaa hubannoo gahaa kan nu kennan asitti argamanii obbo Firoomsaan as jiru isaan gara waltajjiitti naaf feertu. Tole warreen kana dura sagantaa gaggeeffamaa tureef hamileen kennaaf ofii keessaniif illee. Tole egaa gumiin kun hundeeffamtuu isaatu waan Oromoon duraan dagate akka Oromootitti deebi'uudhaaf. Fakkeenyaaf kiyyaa fi rooban badii balleessan ifatti dhiifama gaafachaa ta'anii waan guddaadha. Kuni aadaa Oromoo keessa jira. Wanna balleessera waan akkana kana simiidheeraa dhiifama naaf godhe jechuudha. Kanaafuu wantoonni akkanaa kunillee wantoonni daganne hedduutu jira jechuudha. Hundaa ol ammoo tokkummaan keenya jabaachuu qabaa. Yaadanis waa hundaan wal bira dhaabbachuu qabnaa, wal deeggaruu qabna. Yoo garaagarummaan nu gidduutti uumame rakkoo uumame suni otoo hin babal'atin otoo hin fagaatin garaagarummaa keenya dhiphisnee ofii keenya wal gorsinee akkasumas wal gorsuudhaan walii obsuudhaan irra dabarreetoo waliin ce'uu qabnaa, waliin tarkaanfachuu qabnaa. Egaa tokkummaan keenya haa cimu isiniin jenna. Tokkummaa yaa ilmaanii Oromoo tokkummaa uumaa tokkummaanii humna tokkummaa.